Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sina dhaqqabu akka mooltan kibxata adoolessa 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 20 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Dargaggoota magaalaa Finfinnee 3,000 ol ta'an jecha dursaa Itoophiyaa baraaruudhaaf nan duula jedhuun raayyaa ittisaa Itoophiyaatti dabalamuuf qophaa'aniif sagantaan geggeessaa taasisamee jira. Filannoon miseensota mana maree Somaaliyaa silaa dilbata dhufu kana geggeessamuuf ture ammas yeroo biraatti dabarfame. Qophiin keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo immoo kitaaba kuusaa walaloowwanii dhiyeenya maxxanfame tokkotti fuuleffata. Kanneeniif kabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Daan Biraawun, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafqaaduuttan sin dabarsa. Ashamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Humni addaa mootummaa naannoo Afaarii fi gareen hidhattootaa Ugugumuu jedhamu haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 350 ol galaafatamuu isaa mootummaan naannoo Sumaalee beeksiseera. Bakkeewwan naannoleen lamman gaaffii irratti kaasaa jiran sadii keessaa tokko kan taate magaala Sumaalonni Garba Iisee jedhanii waamanu warri Affaar immoo Gadaamaayituu jedhan keessatti haleellaa raawwatame kanaan harka caalaan kan miidhaman dubartootaa fi ijoolleewwan ta'uun isaa himameera. Akka balaan kun hin raawwanne humni mootummaa federaalaa waan isarraa eegamu hin goone kan jedhe mootummaan naannoo Sumaalee magaalattii irratti badiinsi guddaan qaqqabuu isaa ibseera. Mootummaan naannoo Affaarii dhimma kana irratti kallattiidhaan deebii kennuu baatus namoottan mootummaa naannichaa keessa hojjetanii akka himanitti humni addaa mootummaa naannichaas ta'e gareen Ugugumuu jedhamu haleellaa sana keessaa harkan qabu. Inumaayyuu akka naannootti hidhannoo isaaf hin eeyyamamne hidhatee kan naannoo Affaar irratti haleellaa geggeessaa jiru mootummaa naannoo Sumaaleeti jechuu isaanii gabaasaan VOA Addis Chokkolee gabaaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR carraan baqattoota Eertiraa Tigraay keessatti mooraa 2 keessa qubatanii jiranii akka isa yaaddeesse ibseera. Akka dhaabbatichi jedhutti lolli garee hidhattootaa gidduutti adeemaa jiru mooraa baqattootaa keessaa fi naannoo isaa irratti babal'achaa deemaa jira. Jallanneen gabaasa kana bal'inaan qindeessiteetti. Kan 24,000tti tilmaamaman baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Maayi'aanii fi Addi Harushaa naannoo Maayitsabrii jedhamu kan Tigraay keessa jiran doorsisaaf dararaatu isaan mudataa akka jiru yoo ta'u sodaa yeroo hundaa keessa jiraataa gargaarsi dhala namaa sirraa citee jira. Gabaasa rifaasisaa ta'ee fi qabatamaa ta'etu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa mooraa Maayi'aanii keessa nu dhaqqabeen yoo xiqqaate baqataan tokko hidhattoota mooraa sana keessa sosso'aa jiraniin ajjeefamee jira. Ajjeechaan ammaa kun isa gaafa adoolessa 14 baqataa kan biroon ajjeefame booda. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera addunyaa jalatti dirqamarra jiru. Kunis sibiilota mooraa keessa jiraniif eegumsa akka godhan akkasumas mirga baqattootaaf sibiilotaa kabajuu diinummaan ilaaluu dhaabuu isa jedhu akka kabajaniif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Hojjetoonni keenya torban 2 darbaniif mooraa baqattootaa sana seenuuf carraa hin arganne ka jedhu UNHCR baqattoonni haala akkasii keessa jiran gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa baraarsu barbaaduu jedhee jira. Bishaan dhugaatii qulqulluun dhabamee tajaajilli eegumsa fayyaa kan hin jirre yoo ta'u beelli balaasa dhugaa jiru ta'ee jira. Mooraawwan baqataa lamaan keessatti yeroo dhumaaf nyaati kan raabsame gara dhuma baatii waxabajjiitti yoo ta'u yeroo sana waan ji'a tokkoof isaan gargaarutu kennameef. Walitti bu'iinsa hidhannoo dhiyeenya kana gaggeeffame namoota 1,000 bulchiisa naannoo Affaar keessaa kan godaansise yoo ta'u dabalataan immoo baqattoota Eertiraa 55,000tu achitti keessummeessamaa jira. Naannoo isaan jiraatan sanattis waldura dhaabbannaa waraanaa akka jiru gabaafamee jira.
Gama kaaniin daandii guddicha magaalaa Samaraa kan bulchiisa naannoo Afaarii fi magaalaa Maqalee gidduu gargaarsi ittiin deddeebisan adoolessa 18 kaasee guutummaatti ka cufame yoo ta'u gargaarsi UNHCR akkuma jaarmiyoota gargaarsaa ka biroo Samaraa keessatti danqamee jira. Kanaaf jecha UNHCR paartileen walitti bu'insa kana keessaa harka qaban hundumtuu karaa itti gargaarsi battalumatti dhaqqabu akka banan akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsaa kanneen lubbuu namootaa du'arraa oolchuuf carraaqanis akka eegamu gaafatee jira. Erga pirezidaantiin Tuuniiziyaa Kaa'is Saayid muummicha ministeeraa biyyattii Heekim Michichi ari'anii paarlamaa biyyattii guyyaa 30 cufanii poolisoonni akka hoogganaan paarlamaa biyyattii waajjira isaanii hin seenne dhorkanii booda biyya Tuuniiziyaa keessatti muddamni siyaasaa cimee itti fufee jira. Wixata kaleessaa poolisoonni biyyattii mormii miseensonni paarlamaa warri paartii Inhaadehaa jedhamu bakka bu'an taasisanii fi deeggartoota pirezidaantichaa gidduutti akka walitti bu'iinsi hin uumamne gochaa oolan. Gareen tarkaanfii pirezidaantichaa deeggaranii murtoon isaanii akka seera biyyattiitti fudhatamee kabajamuu qaba yommuu jedhan, mormitoonni immoo tarkaanfiin pirezidaanti Kaa'is kan heera biyyattii cabse waan ta'eef itti fufuu akka hin qabne ibsanii warreen gochicha raawwatanii fi dugda duubee taa'anii gargaaran itti gaafatamuu qabu jechaa jiru. Paartileen mormitootaa lama immoo tarkaanfichi fonqolcha aangoo akka ta'e kan ibsan yommuu ta'u, pirezidaanti Kaa'is gama isaaniitiin miti jedhaniiru. Tarkaanfiin pirezidaantiin biyyattii fudhatanu erga haalli siyaasaa biyyattii torbanii fi raafamaa ture booda yommuu ta'u, akkaataan mootummaan biyyattii dhimma COVID-19 qabaa ture jeequmsichaa fi sababa tokko akka ta'e gabaasameera. Gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Tuuniiziyaa keessatti dimokiraasiinii fi tasgabbiin akka tiksamuu qabu gaafataniiru. Itti gaafatamaan imaammata dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel qibxata har'aa ibsa kennan keessatti akka jedhanitti akka sabaatiin sirakaa bakka isaatti deebi'u. Keessumaa akka paarlamaan biyyattii dee'ee dhaabbatu. Gareen hunduu akka mirga bu'uuraa namoomaa kabajanii fi hokkora balaaleffatanii waamicha goonaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gama isaaniitiin waa'ee deeggarsa dimokiraasii Tuuniiziyaa irratti pirezidaantii biyyattii wajjin haasa'uu isaanii himanii pirezidaantichi akka yaada dimokiraasii fi mirga namoomaa eegan gareewwan siyaasa biyyattii keessatti qooda qabanii wajjiniin akka marii taasisanii hubachiisuu isaanii beeksisaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-unii fi giti isaanii hoogganaan Kooriyaa Kibbaa Moon Jae-in biyyoottan lamman gidduutti sarara walquunnamtii deebisanii diriirsuudhaaf walii galaniiru. Akka hangawoonni Kooriyaa Kibbaa jedhanitti sarara walquunnamtii loltootaa kan waajjira biyyoottan lammanii walitti fidu isa waggaa darbe gargar citee ture deebisanii tolchaniiru. Hooggantoonni biyyoottan lammanii ji'a ebila darbee jalqabee xalayaa walitti erguudhaan akka quunnamtiin isaanii deebi'ee itti fufuu irratti mari'achaa akka turanii hangawoonni biyyootan lammanii dubbatanii marii jaraa keessatti sarara walquunnamtii biyyootan lamman gidduu ture deebisanii walqabsiisuu irratti waliigaluu isaanii himaniiru. Akka Kooriyaan Kibbaa jettutti sarara walquunnamtii deebisanii hojiirra oolchuun fuulduratti walitti dhufeenya biyyootan lammanii gidduu jiru jabeessuudhaaf tarkaanfii isa jalqabaati. Loltoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraaq keessa jiran dhuma waggaa kanaarraa jalqabee dirqama isaanii akka raawwatanu pirezidaantii Joo Baayiden beeksisaniiru. Baayiden kan kana beeksisanii erga muummee ministeeraa mootummaa Iraaqii Mustafaa Alkaadhimii wajjiniin wal arganii mari'atanii booda. Akka Joo Baayiden jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi humnoota Iraaqii fi Sooriyaa leenjisuu fi gargaarsa kennuun kan itti fufu yommuu ta'u, loltoota waraana irratti hirmaatan garuu dhuma bara kanaa caalaa achi turuu isaanii wanti dirqisiisu hin jiru. Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana waraana ishee warra Afgaanistaan keessa jiran baasuun ishee waan yaadatamudha. Taphni Oloompiikii baranaa biyya Jaappaan magaalaa Tookiyoo keessatti geggeessamaa jiru jimaata irraa kaasee guyyaa 5ffaadhaaf itti fufee jira. Yuunaayitid Isteetsi kan abdii guddaa itti godhatte haalli jimnaastikii dubartootaa akka yaadametti deemuu dhiisus meedaaliyaadhaan amma har'aatti dursaa jirti. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan walqixa meedaaliyaa 22 yommuu sassaabbatan Jaappaan 17 argachuudhaan sadaffaarra jirti. Amma oduun kun xumurametti Yuunaayitid Isteets, Chaayinaa fi Jaappaan warqee 7 argachuudhaan walqixa yommuu ta'an Raashaan warqee 5 argatteetti. Taphichi har'as itti fufeera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota magaalaa Finfinnee 3,000 ol ta'an jecha dursaa Itoophiyaa baraaruudhaaf nan duula jedhuun raayyaa ittisa Itoophiyaatti dabalamuuf qophaa'aniif sagantaan geggeessaa taasisameefii jira. Dargaggoota kana kanneen geggeessan gootota abbootii aangawoota olaanoo bulchiisa magaalattiif jiraattota yoo ta'u, kan sirnicha geggeessaa irratti argamuudhaan dubbatan ministeerri ittisaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa duultonni kun diina injifatanii deebi'u jedhanii jiru. Qarshii miliyoona 1 olitti kan tilmaamamu maallaqni jiraattotaaf abboota qabeenyaarraa walitti guurame immoo deeggarsa raayyaa ittisaaf akka oolfamu kan dubbatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gargaarsa san ministericha ittisaa Dr. Qanaa Yaadataatti kennanii jiru. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dargaggoota 3,000 ol ta'an gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaniif har'a sirna gaggeessaa taasiseeraa fi sirna gaggeessaa kanarratti kan argaman ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa akka dubbatanitti Itoophiyaa hin tuqinaa jechuudhaan gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguuf deema kun osoo dargaggoonni irree tokkoon qaban jiranii hin ta'uu jedhan. የውጭ ኃይሎች ተላላኪ ሆኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ gareen TPLF ergamtoota humna alaa ta'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Kun tuffii uummata Itoophiyaaf qaban kan agarsiisudha. Ammas Itoophiyaa diiguu irra deebiin Itoophiyaa ni bulchinaa ni hooggannaa jechuun ifatti Itoophiyaadhaaf tuffii qaban kan agarsiisedha. Kanaaf asirratti obsee hin qabnu. Itoophiyaa tuquu hin danda'an. Isin osoo jirtanii Itoophiyaan hundi daangaa hanga daangaatti haala kam keessattuu qolachuudhaaf yeroo kaanitti Itoophiyaa diiguu hin danda'an akkanumaan abjootu. Jiraattonni abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaniif galateeffataniiru. Ministeerichi itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin Itoophiyaanonni wal ta'uudhaan diina ofirraa qolachuudhaaf gamtaan ka'aniiru jedhan. እናንተ ወጣቶች ተልኳችሁ Dargaggoota keenya ergamni keessan Itoophiyaa eeguudha. Ergamni keessan Itoophiyaan ijoollee ciccimtuu qabaachuu ishii har'a warra bakka bu'iinsaan nu waraanaa jiru garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane diinota keenya yeroo dheeraa fi seenaadhaan jiraniif kan Itoophiyaa diiguuf karoorfataniif deebii guddaadha. Hin danda'amu jechuudha. Nuti ilmaan gootota Aduwaati jechuudha. Biyya keenya irratti yoo nu tuqan daangaan qabnu afaan nun daangessu sanyummaan nun daangessu eenyummaan keenya bareedina keenya Itoophiyaa ni tiksina ni boonsina jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanechitti dabaluun dargaggoonni Tigraay garee shororkeessaa kana jalaa bahuudhaan obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. ውድ ወጣቶቻችን የትግራይ ህዝብ Dargaggoota keenya uummanni Tigraay yeroo hundumaayyuu lammiilee keenyadha. Qaama Itoophiyaati. Obboleewwan keenya kan nuti jaallannuuf kabajnudha. Garuu eenyus ta'e kallattii kamiiniyyuu lola bakka bu'iinsaa kana keessatti makamee Itoophiyaa diiguuf utubaa biyyattii kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa yoo waraane obsa hin qabnu. Kanaaf har'a waamicha ni taasisnaa fi dargaggoonni Tigraay isin jaallanna garuu garee shororkeessaa kanarraa addaan bahaa isiniin ibiddatti oofaa ijoollee isaa biyyoota Awurooppaafi Ameerikaatti kan barsiifataa jiru garee kanarraa of baraaraa. Dafaa obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa. Haadholiin Tigraay ijoollee keessan gorsaa hayyoonnii fi maanguddoon Tigraay dargaggoota ibiddatti fiigaa jiran gorsaa garee tokkummaa obboleewwan isaanii Itoophiyaatti akka makaman gorsaa jedhan Aadde Adaanech. Marsaa jalqabaatiin har'a dargaggoonni magaalaa Finfinnee 3,000 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru jechuun Aadde Adaanech ibsaniiru. Dargaggoo Habtaamuu Makonnin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaatti makaman keessaati. Raayyaa ittisa biyyattii irratti haleellaan waan raawwatameef ani amma humna koof dandeettii hin qabuun raayyaa ittisaa waliin hiriiruuf waamicha taasifame fudheen dhufe. Kanaaf raayyaa ittisaatti makamee tajaajiluuf qophiidha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessuudhaaf Finfinnee dirree masqalaatti argamaniiru. Obbo Kibroon Mangistuu jiraataa magaalaa Finfinneeti. ከመከላከያ ጎን ለመቆም ነው እዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ተደፍራ ማታውቅም አትደፈርም። ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት በራሳቸው ተነሳሽነት ይሄን ነገር አሳይተዋል። ከኋላ ደግሞ እናቶች በስንቅ raayyaa ittisaa bira dhaabbachuuf asitti kan argamne. Kanaaf Itoophiyaan gantootaaf jilbeenfattee hin beektu ammas hin jilbeeffattu.
dargaggoon gara raayyaa ittisa biyyaatti makaman biyyattiif gaachana ta'uuf murannoon agarsiisan kan nama boonsudha. Haadholiin galaagalaasuun hojjetaan mootummaa miindaa isaa kennuun biyya keenya bira hiriirree jirra. Anaan amma namni dirqamaan na waame hin jiru. Garuu haalli keessa jiru jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessu. Shamarree Samiraa Huseen hojii tola ooltummaa irratti kanneen hojjetan keessaati. Gara duulaa deemuudhaaf qophiidha jetti. ማንኛውም በጎ ፍቃድ እንደምንሰራው akkuma tola ooltummaa kanneen biroo hojjennu bakka lolli itti deemaa jiru kana deemnee raayyaa ittisa biyyaatiif tajaajila tola ooltummaa kana kennuu qabna jedhee yaada. Osoo akkas ta'e baay'een gammada jetti shamarree Samiiraan. Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa maallaqaa fi meeshaa dabalatee dhiigas arjoomaniiru. Ogeeyyii fayyaa gara dirree lolaa deemaniifis har'a magaalaa Finfinneetti gaggeessaan godhameeraafi. Gama biraatiin dubbi himaan garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin akka barreessanitti injifannoo argachaa akka jiran ibsaniiru. Keessumaayyuu mootummaa federaalaa fi hooggansa naannoo Amaaraa erga ceephaaniin booda humnoota addaa fi qonnaan bultoota naannolee garaagaraa irraa waamanii fidan bakka isaan dhufanitti deebisuu keenya itti fufnaa jedhan. Lolli keenya uummata Amaaraa, Affaariif saboota cunqurfaman kanneen biroo waliin miti jechuun barreeffama isaaniin ibsaniiru. Hooggansa olaanaa biyyattii maqaa eeruudhaan obbo Geetaachoon hanga isaan uummata keenyaaf sodaa ta'anitti tarkaanfii fudhachuu keenya itti fufna jechuudhaanis ibsanii jiru fuula tiwiitarii isaaniitiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa itti ceena. Kana bana kan geggeessamu filannoon miseensota mana maree Somaaliyaa silaa dilbata dhufu kan akka geggeessamutti eegamaa ture manneen maree naannolee waan qophiin ta'iniif jecha ammas achi butamee jira. Tasgabbii Somaaliyaatiif kun maal jechuu akka ta'e ilaalchisee gabaasaa Muhammad Kaayyee Moqdishoo irraa erga jaallanneetu dhiyeessa. Aangoonni sirna sagalee kennuu akka turu ega taasisanii booda filannoo mana maree olaanuu gaggeessuuf guyyaan beellamaan qabame hin jiru. Aangoonni akka jedhanitti sirni sagalee kennuu kan hin gaggeeffamin hafeef hoogganoonni kutaalee 5 namoota kaadhimamtoota ta'an warra dhumaa ituun dhiyeessin waan hafaniif ture. Kana malees sirna filannoo gaggeeffamu kana kan ilaalu koreen paarlaamaa ka sadarkaa kutaa iddoo ituun qabatin waan jiruufi jedhu. Koree filannoo gaggeessu kan federaalaaf dura taa'aa akka ta'an Mahammad Hassan Irroo akka jedhanitti duubatti deebi'uu tokkotu jira malee deemsichitti fufeeraa jedhu. Runtii waan rabnaa inaan kamira dhalno duruufuhu wayi jiran oo hadda baadee arrintii gedoo. Kutaalee geedoo fi hirnaa keessatti duubatti harkifannaan jiraatuyyuu deemsa filmaataa kun akka milkaa'uuf jabinaan hojjetaa jiru. Kana malees deemsa seenaa keessatti deemokiraatawaa ta'e kana gaggeessuuf diinagdeen qooda qaba. Ammaan dura rakkoo guddaan ture waliigaltee siyaasaa hoogganoota sadarkaa federaalaaf kan kutaa ka biyyattii gidduutti marii ta'een furamee jira. Filannoon miseensota paarlaamaa fi ka pireezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Farmaajo bara aangoo isaanii baatii guraandhala fuullee keenyaa ennaa xumuran gaggeeffamuuf saganteeffamee jira. Garuu mootummaa fi mormitoota gidduutti waliigaltee dhabiinsa uumametu deemsa kana baatileef lafarra harkise. Mormitoonni akka jedhanitti duubatti harkifannaan jiraatuyyuu torbanneen dhufan keessa deemsi gaariin ni jiraataa jedhanii abdatu. Mormitoota bakka bu'uun paarlaamaa Somaaliyaaf miseensa ka ta'an Mohammad Hassan Idris kutaa Tuubaalaand keessatti irra deebi'uun filannoon akka gaggeeffamu barbaadu. Waxyaabihii aqabkii loogu talagalay in doorashada lagu qabto iyo amnigeedii kormeerkeedii. Deemsa filannoo fi meeshaaleen barbaachisan qophaa'anii ka jiran ta'uu fi gareeleen nageenya eegan akkasumas filannoo to'atu qophiidhaa jedhan. Kanaaf maqaan kaadhimamtootaa sa'aatiilee keessatti akka dhiyaatu kunis filannoon miseensota paarlaamaa ituun jalqabamiin dura duulana filadhaa akka gaggeessan gargaaraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni 15 caalan onkololeessa 10 fuullee keenyaa filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamuun pireezidaant Farmaajoo aangoo irraa buusuuf fedhii akka qaban ibsaniiru. Kunis miseensota 329 kan qabu paarlaamaa biyyattiin kan murteeffamu ta'a. Dhaabbata qorannoo Moqdishoo keessatti maadheffate Somaalii Public Agendaa jedhamurraa Mahad Waasuug akka jedhanitti filannoon miseensota paarlaamaa duubatti harkifachuun pireezidaantii filachuu irrattis dhiibbaa qabaataa jedhu. Aqalka sare inay bilaabato in dib uga dhacdo. Arrintan runtii waxay muujinayaan in
doorashadii sagantaa filannoof ba'e hojiirra oolchuu dadhabuun keessumaa filannoo miseensota paarlaamaa yerootti gaggeeffamu dhiibuun filannoo pireezidaantii yeroosaa dheeressa. Kun immoo hanga dhuma bara 2021tti dhiibama jechuudha jedhaniiru. Gama kaaniin gareen leellistoota Islaamaa Al-Shabaab kan deemsa filannoo bara 2017 jeeqee ture sun torban darbe kanneen filannoo pireezidaantii fi paarlaamaa irratti hirmaachuuf jiran irratti miidhaa geessisuuf sodaachisee ture. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman godinaalee Oromiyaa fageenya irra jiran dhaqqabaan jiran jedhu ogeeyyiif dubbistoonni VOA'n dubbise. Kitaaba kuusaa walaloowwanii Dooktar Gammachuu Wiirtuun barreeffame ka galmee badee argame jedhamu dhiheenya dubbistoota dhaqqabe eebbisuuf kanneen argaman keessaati ka kana dubbatan. Walaloolee dhimmoota garaagaraa ijoo dubbii godhachuudhaan barreeffaman 53 of keessaa qaba. Kitaabni haarawaa bahe kun Tsahaay Daamxootu barreessichaaf namoota kaan dubbisuun Finfinneerraa gabaase. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreessanii ol kaa'uu eegalanii waggoota 30 darbaniif mata duree dhimmoota garaagaraa kaasan 53 qabatee dubbistootaaf qophaa'ee dhiyaateera. Kitaabni walaloo galmeen bade argame jedhu. Barreessaan kitaaba walaloo galmeen bade argame jedhu Dr. Gammachuu Wiirtuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ani aartistii miti deeggaraa aartiitii jiran. Haa ta'u malee hojiileen aartii kan akka fakkii kaasuu, hawwisoo keessatti shubbisuu, diraamaa, tiyaatira keessatti taatoo ta'anii hojjechuu fi walaloo katabaa akka turan ibsaniiru. Garuu hojii kana buddeen taasifadhee ittiin fufnee jedhan. Dr. Gammachuun waggoota 30 darbaniif haala jiruuf jireenya keessa jiran kan ilaalaniif dhagahanirraa walaloo barreessanii kuusaa turan gara kitaabaatti jijjiiruudhaan tibbana dubbistoota biraan qaqqabsiisaniiru. Akka abbaa ogummaatti sun ta'in akkuma nama jiranii akka nama hoobii wayiitiin qabadheetii kan irratti hojjetaa ture jechuudha. Yeruma waa tokko aara galfadhu akkasuman barreessaa mata duree 53 qabaa jechuudha. Dhimmoota murtaa'an miti jiruuf jireenya afaan Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, jiruuf jireenya ilma namaa, uumaa, aadaa maal hundumtuu akka nama tokkootti ani namuma jiraatu immoo waan baay'ee argita, waan baay'ee dhageessa, waan baay'ee muuxannoo irratti argatta. Sun hundi achuma keessa jira. Maaltiin jiru hawaasummaan achi keessa jira. Wanti dinagdee jira, siyaasni waan hundumtuu gaachuun waan ilmi namaa tokko keessa darbuu qabu hundi achi keessa jira. Baroottan darban hogbarruu Oromoof miti Oromoon Oromoo ta'uusaa ibsuudhaaf rakkoo ture kan jiran Dr. Gammachuun dhaloonni ammaa carra qabeessaa jechuun muuxannoof mudannoo isaanii ibsanii waa'ee guddina hogbarruu Oromoo irrattis waan taajjaban dubbataniiru. Baay'ee jijjiirama guddaati jira jechuudha. Amma Finfinnee keessa taa'een ani si wajjin afaan Oromootiin si wajjin naasaa jira. Bara sana keessatti garuu anumti kun Gammachuun kun maqaanuma koo Gammachuu jedhamu kana namatti ol sagalee ol kaafadhee himadhee wal baruuf qaanii tureen siin jedha. Har'a garuu iddatti intarviiwullee waliilaan ga'eera. Iddatti ittiin barreessinu ga'e. Ijoolleen keenya baay'ee lafaa kaatee sadarkaa gaariirra geessee kan nama jajjabeessurra geessee babal'ataa dhufeera afaan Oromoo. Wanti gaariin jira jechuudha. Makaaniin garuu xiqqoo kan eeggatamuu qabu ammas yaaddoo kan naa ta'u waa'ee qulqullina hojii jechuudha. Sochii jira, fedhiin jira, dargaggeessi kun irratti hiriireeti kan jiru. Barreeffamni baay'een kun jira. Muuziqaan haala gaariitiin deemaadhuma jira. Fiilmiin kunillee jira. Waan akkasii kun baay'eeti jira. Sana keessa eeggatee duudhaa Oromoo ganama waan sirrii ta'e sana qabatee hin deemu taanaan waan dogoggoraa tokko fudhatee yoo ka'e saka'eef sana gadhiiseeti kallattii biraa qabachuu danda'a. Qulqullinatti barbaachisa jechuudha. Walumaa gala garuu sochiin gaariin jira. Kan hojjetamuu jirus akka hin qabu. Walaloon galmeen bade argame jedhu keessaa tokko ana afaan koo haa godhuu kan jedhu Dr. Gammachuun akkasiin sagantaa eebba kitaaba isaanii irratti dubbisaniiru. Ana afaan koo uumeenaan hin ganne mallattoo eenyummaa koo waaqa simaan naaf kenne simaan dubbasadhee dhimma koo ibsadhee akka ilma namaatti oftee dhaabadhee akka ilma namaatti oftee dhaabadhee kabajaa argadhee mataa suuf qabadhee waan si qabuufi boonee kan jiraate waan si qabuufi boonee kan jiraate
Osoo siin qabaanne maal laataa mallisaa maaliin ofiimsa maaliin dubbadha maaliin ofiimsa gaddaaf gammachuu koo maaliin mul'isa osoo siin qabaanne. Kitaaboleen afaan Oromoo hedduun Finfinnee fi naannawa Finfinnee hin darbani. Garuu dubbistoonni keessumaa barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra jiran godinaalee fagoorra jiran hedduu dubbisu. Raabsi kitaabolee kun garuu kallattii qabachuu qabaa jedhu namoonni nuti dubbisne. Barreessaa Eebbisaa Baayisaa kitaaba walaloo galmeen bade argame jedhu gulaaleera. Qabiyyee kitaabichaa fi raabsa kitaabolee afaan Oromoo irratti akkas jedheera. Kitaaba raabsa gurguddaa qabu. Walaloon 53 mata duree adda addaa dhimmoota adda addaa kaasu dhimmi hawaasummaa jira, dhimmi siyaasaa jira, dhimmi afaanii jira, dhimmi duudhaa fi aadaa Oromoo jira. Waan baay'ee kan of keessatti qabatee kitaaba ergaa guddaa qabudha. Aadaan dubbisuu dhalootaa raabsa kitaabaa wajjin wal qabata. Yeroo baay'ee akkasumatti dhaloonni dubbisu keessumaa yeroo kitaaba jaallatuun dubbisu illee kompileeni goona. Sun garuu sirrii natti hin fakkaatu sababni isaa haala raabsa kitaabotaatu sirrii miti caasaa jiru malee kitaabni yoo raabsame gadi bu'ee godinoota hundumaarra kan qaqqabu otoo ta'e dhaloonni dubbisu namatu dubbisa jechuutu hin taane hammi ta'e garuu dubbisaa gaarii dhedheema. Waldaan barreessitoota Oromiyaa rakkoo raabsa kitaabota waliin wal qabatee ka'u furuudhaaf karoorfateera. Garuu hojiitti hin seenne kan jiran pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromiyaa yoomiyyuu mul'ata. Daldaaltonni dhuunfaa sektara kana keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Namni hojiiwwan kaan hojjetu kitaabaafis xiyyeeffannoo kennee amma kitaabota kaan kitaaba ogbarruu amma walaloo asoosama irraa kan hafe kitaabii dabalataa suniin hin deema amma manni barnootaa ijoolleen hin bitatti. Kanaafuu warra ogbarruu fi warra kana wal maddiitti qabatee yoo godinaalee irratti waan tokko jalqabe kisaaraa hedduun isa mudata jedhee yaadu sana itti yaaduu qaba namni akka dhuunfaatti hojii daldalaa keessa jiru sektara kitaabaafis iddoo guddaa kennuutu irra jiraata. Inni lammataa dubbisaan keenya yeroo hedduu kitaaba afaan Oromoo hin komata garuu nama meeqa dubbisee qoto'etti waan dhugaarraa fagaate. Kitaabi afaan Oromoo hundi yaraadhaan jennu. Ogbarruu biraatis kan maqaa dhoofsise Oromoodha. Oromoon barreessuu irratti rakkina qabaa miti. Amma kitaabota gabaarraa qabnu keessatti kitaaboti fooyyee qaban jiru. Kan garuu dubbisaan barbaadeen dubbifne jira. Dubbisaan keenyas firuma firaan walirraa bitee isuma biteeyyuu mana keessa kaa'a. Kitaaba akkanumatti ilaalumatti badaa malee dubbisuu irratti hanqinni jira. Obbo Yoomiyyuun itti dabaluudhaan biiroon barnoota Oromiyaa fi manneen barnootaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoon yoo hojjetan milkaa'ina guddaatu argama jechuudhaan abdii qabanis ibsaniiru. Yogga muuxannoo waa dubbisuu argannu mana barnootaa barsiisotatu kana dhiibee wajjii manaa mana haayiskuulatti gaafa sii kennanii fakkeenyaaf godaannisa dubbisiiti cuunfaasaa fi ditaatoti eenyutu barreesse bara kan barreeffame qooda fudhataa achi keessaa qooda fudhataa gabaabaa dheeraa waan akkasii kana baasii fi yoggasiin jedhu dirqamtee dubbisu. Achi keessa mi'aawaa dubbisuu namaa dhuftaa. I think amma sa'aatii kana waan akkasii hedduu jira natti hin fakkaatu. Manneen barnootaa hedduu Oromiyaa keessa jira. Duratti godinatti haayiskuulii tokkitti jira amma sadarkaa aanaatti haayiskuulii wanillee jiru. Kan barnoota gadaanaa dhiifte jechuudha. Wal utubuun barbaachisaadha waan akkasii kana keessatti. Silaa manneen barnootaa laabireeriitti kitaabota afaan Oromoo tokko otoo galchan yookaan lama otoo galchan amma inni deemu laala. Haruma salphaa jechuudha. Tuma raabsa kaaniin eeggatiin kanaafuu dubbisaa hedduun jira godinas. Dubbisaa hedduun jira kan kitaaban argatiin garuu kan dubbisuu danda'u ni jiraata. Garuu arganne carraa sana argachuutu irra jiraata. Gama kamiinuu sun immoo gama waldaa keenya qofa osoo hin ta'in manneen barnootaa biiroon barnootaa dirqama mataa isaanii baachuutu irra jira achi kaasu. Tokkoon dubbisaa horachaa dhuftaa lamaan kitaabni barreeffame dubbisaa bira akka ga'u goota waan guddaa hojjetta yoo akkas goote kunis xiyyeeffannoo keessa galuutu irra jiraata. Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise jedhanitti kitaabonni barreeffamanii qaama ni dubbisa jedhamee abdatamu barattoota keessumaayyuu kanneen sadarkaa lammaffaa baratan bira bal'inaan yoo qaqqabe kan barreessuufis haamilee guddaa ta'a. Aadaan dubbisuu ummatichaas ni babal'ata ni gabbata jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.